Uummanni hundi odeeffannoo sobaarraa of haa eegu jedhamim. Olaantummaan seeraa mirkaneessuun dhimma boriif haa bulu jedhamu miti jechuun Komishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa himan. Iraan haleellaa waraanaa ishee mudate booda saffisaan humna ishee deebifachuun Israa'elitti rifannaa uumuu ibsame. Kunniin hangafa oduu tashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu isaati kanaaf qabanne isinitti himnaa oduu wajjin kan sinfaana duraan girmaa godhisaa. Uummanni hundi odeeffannoo sobaarraa of haa eegu jedhame. Komishinii marii biyyaalessaa lammiileen Itoophiyaa hundi odeeffannoo komishinichaa fi miidiyaalee bakka mariin biyyaalessaatti gaggeeffamu jiran tamsaasaniin ala odeeffannoo biroo hordofuu irraa of qusachuun odeeffannoo sobaarraa of eeguu akka qaban hubachiise. Komishinichi ergaa yeroo ammaa lammiilee Itoophiyaa hundaaf dabarse keessatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaa eegalame hagayya 8 bara 2018 J1 guutuu isaa yaadachiisee jira. Akka komishinichi ibsetti mariin biyyaalessaa kun Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan gaggeeffamu ta'uu dhimmoota mariif dhiyaatan bu'uuraa fi faayidaa biyyaalessaa olaanaa qabaachuu akkasumas fedhiiwwan garaagaraa kanneen baay'ina hawaasa biyyattii bu'uura godhatan jiraachuu irraa kan ka'e mariin kun xiyyeeffannoo bal'aa argachuu isaa waan nama ajaa'ibu miti jechuun kan hime. Adeemsa marichaa keessatti lammiileen Itoophiyaa dhimmoota walootaan irratti marii gaggeessuuf kutannoo agarsiisaa jiran wal kabajuu fi wal dhaggeeffachuu fi hariiroon hawaasummaa cimsaa jiran abdachiisaa fi bu'aa qabeessa akka ta'e komishinichi ibsee jira. Mariin biyyaalessaa kun lammiileen wal hubachuuf rakkoon nama tokkoo rakkoo kan biraa ta'uu akka hubatan akkasumas egeree biyya isaanii yaada waloo irratti waliigaltee irraa ga'uun furmaata waaraa akka maddisiisan carraa uumaa jiraachuu ibsee jira. Akka komishinichi beeksetti adeemsi marii kun sirna hojii fi tooftaa komishinichaa hordofuun sadarkaa tokko xumuree gara sadarkaatti aanutti ce'ee ture yeroo ammaa sadarkaa murteessaa irra gahee jira. Komishinichi gama adeemsichaa irratti hundaa'uun ji'a darbe hojiiwwan milkaa'uun kan itti hojjetaman akkasumas aadaa marii cimsuu fi bu'uuree kan itti mul'atan ta'uu ibseera. Haa ta'u malee adeemsi kun guutumatti rakkoo tokko malee kan raawwatame akka hin taane komishinichi ibsee jira. Ammas mariin biyyaalessaa gara sadarkaa murteessaa ta'etti ce'aa waan jiruuf odeeffannoo dogongoraa fi dhugaa hin taane bal'inaan tamsa'uu akka itti fufuu kan eeggamu ta'us lammiileen Itoophiyaa hundi odeeffannoo komishinichaa fi miidiyaalee bakka marichaa jiran irraa tamsa'an ala odeeffannoo biroo hordofuu irraa of qusachuu akka qabu komishinicha irra deebi'ee hubachiisee jira. Dabalataanis ogeeyyiin miidiyaa fi namoonni dhiibbaa uumuu danda'an odeeffannoo guutuuf mirkanaa'aa hin taane qooduun hawaasa keessatti burjaajii fi shakkii uumuu irraa akka of qusatan komishinichi cimsee waamicha dhiyeessee jira. Komishinichi gochoota akkanaa qaama dhimmi ilaallatuuf gabaasuun dhaabbilee miidiyaa fi ogeeyyii miidiyaa sarbama ogummaa fi naamusa raawwachaa jiranitti itti gaafatamummaa jalaa galchuuf hojii hojjechaa jiraachuus beeksisee jira. Hordoffii fi tarkaanfiin kunis cimee akka itti fufu ibsee jira. Baandaan garaasaaf yooduu nuti garuu birmadummaa biyyaaf kabajaa fi tokkummaa uummataaf wareegama kaffallaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Ajajni duulawwan addaa dandeettii waraana addaa fayyadamuun saffisaan deebii kennuu fi sodaawwan dursee ittisuudhaan humna waraanaa tarsimoo olaanaa raayyaa ittisa Itoophiyaa keessaa tokko ta'uu Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa xumura marii raawwii hojii bara baajataa 2018 ajaja duula addaa irratti argamuun haala yeroo biyyaalessaa ilaalchisee qajeelfama hojii hooggantoota raayyaa ittisaa kennamanii jiru. Fiild Maarshaal Biraanuun ajajni duula addaa dandeettii waraana addaa fayyadamuun saffisaan deebii kennuu fi sodaawwan uumamuu danda'an dursee ittisuu danda'u humna tarsimoo waraana ijoo ta'uu ibsanii jiru. Itoophiyaan jijjiirama sirna gaggeessitee osoo hin tasgabbaa'in haleellaa humnoota baandaawwaniin wayita ishee mudatetti ajajni duula addaa balaa biyya irratti uumame qolachuuf qabsoo ulfaataa gaggeessuu ibsanii jiru. Kanarraa kan ka'e humni addaa kun diroonii lafoo saffisa waraana jijjiiruu jedhamee moggaafamuu ibsanii gatii hanga ammaatti biyyaaf kaffaleef Itoophiyaan akka isa kabajuu fi fuulduraafis dandeettii addaa qabaatee hojii isaa itti fufuu akka qabu dubbatanii jiru. Raayyaan ittisa wareegama kaffalaa kan jiru biyya ceesisuuf ta'uu ibsanii diina alaa irraa biyya eeguu qofa osoo hin taane nageenya biyya keessaa cimsuun jireenyi biyyaalessaa mirkanaa'ee guddinni akka itti fufu tokkummaan biyyaa fi olaantummaan seeraa akka kabajamu gochuun kabaja lammiilee kan calaqqisiisu ta'uu hubachiisanii jiru. Shaabiyaan jalqabumarraa kaasee Itoophiyaan buufata galaanaa akka hin qabaanne diinota seenaa waliin hiriiruun biyyattii irratti daba hojjechaa kan ture ta'uu yaadachiisanii jiru. Gareen seeraan alaa buutees faayidaa biyyaalessaa dabarsee kan gurguree fi waggoota 27 aangoo irra tureetti Itoophiyaan buufata galaanaa akka dhaabduuf hojjechaa turu yaadachiisanii jiru. Raayyaa biyyaa isaa irratti haleellaa raawwatee humna gantummaa ta'uu isaa akka argisiisu ibsanii jiru. Itoophiyaan gantummaa abuut irra deddeebiin qoramtus ijoollee ishee akka raayyaa duula addaa fakkaatan jajjaboo fi gootota waan qabduuf cimtee dhaabbachuun imala ishee itti fufte jechuun kan himan. Humnoonni daangaa darban tarsimoo alagaa jalatti hiriiruun Itoophiyaa laaffisuu fi
diiguuf hidhata ximdoo jedhamee uumamu uummata rakkoo fi gidiraaf saaxiluuf hojjetanilleen fedhiin isaanii Itoophiyaa dadhabdee arguu akka milkoofne ibsanii jiru. Wayyaaniin uummata Itoophiyaa qoqqooduun akka waliin amanne gochaa turuu eeranii uummata Tigraayin immoo ijoolleen Itoophiyaa sirratti dhufaa jiru simarsaa jiru jechuun uummata Tigraay fi uummata Itoophiyaa gidduutti diinummaan akka uumamu hojjechaa kan ture farra biyyaalessaa ta'uu himanii jiru. Daa'immanii fi guddattoota umriin isaanii waggaa 15 gadi ta'ee fi talaalliin heepatitis gartuu B kennamuuf jedhame. Ministeerri fayyaa tamsa'ina vaayirasii heepatitis B ittisuuf daa'immanii fi guddattoota umriin isaanii waggaa 15 gadi ta'eef sadarkaa biyyatti talaallii kennuuf akka jiru beeksise. Hoogganaan raawwachiisummaa hojii ittisaa fi to'annoo dhukkuboota ministeera fayyaa Dr. Fiqaaduu Yaadataa talaalliin kun sadarkaa tokkoffaarraa eegalee hanga sadarkaa sadaffaatti kan kennamu ta'uu ibsanii jiru. Akka Dr. Fiqaaduun jedhanitti namoonni bara 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaa booda dhalatan vaayirasii hepatitis gartuu B dhiiga isaanii keessa jiraachuu fi dhiyeessuu isaa qorannoo fayyaa gaggeessuun mirkaneeffachuu qabu yoo barbaachisaa ta'e talaallii kana fudhachuus akka qaban hubachiisanii jiru. Keessattuu ogeeyyiin fayyaa vaayirasii hepatitis gartuu B'tti saaxilamuu isaanii irraa kan ka'e qorannoo fi talaallii barbaachisaa ta'e akka fudhatan waamicha dhiyaatee jira. Dr. Fiqaaduun rakkoo hojii kana keessatti mudatu keessa inni guddaan hanqina qabeenyaa ta'uu ibsanii jiru. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii hepatitis gartuu B waliin jiraatanii olaanaa ta'uu kan ibsame yoo ta'u tajaajilli yaala gahaa ta'een namoota hunda bira ga'uun hanga ammaatti hin danda'amne. Ministeerri fayyaa garuu bal'ina biyyattii fi baay'ina uummataa ilaalcha keessa galchuun wiirtuuwwan tajaajila fayyaa garaagaraa yeroo tokkotti uummata biraan ga'uuf dandeettii isaa cimsaa jiraachuu Dr. Fiqaaduun ibsanii jiru. Talaallii fi qorannoon hepatitis gartuu tamsa'ina vaayirasichaa ittisuu fi fayyaa daa'immanii guddattootaa fi hawaasa eeguu keessatti gahee olaanaa qaba jedhamee jira. Olaantummaan seeraa mirkaneessuun dhimma boriif haa bulu jedhamu miti jechuun Koomishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa himan. Waa'een olaantummaa seeraa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu waan ta'eef dhimma boriif haa bulu jedhamu miti seerri wabii lammiilee hundaa waan ta'eef Oromiyaa keessa nageenya goolaa uummata saamaa fi ajjeesaa ofii jiraachuu yaaluun hin yaaddamu jedhan hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Koomishinar Araarsaa Mardaasaa. Araarsaa Mardaasaa turtii gaazexaa Barriisaa waliin taasisaniin yakkoota dalagaman irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa kan mootummaan shanee jedhee waamu kan isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii qabsoof osoo hin taane saamichaaf bosonatti cicchaa jiru jechuun kan hime. Uummata saamaa qabeenya horachuuf carraaquun yeroof yoo ta'e malee uummata jalaa dhokatee kan milkaa'u miti uummanni sasaamee adda baasee beeke jechuun kan hime. Yeroo ammaa kana konkolaataa bajaajii fi mana jireenyaa dabalatee qabeenya hidhattootaa fi seelii isaa to'annaa seeraa jala oolfamaa jira. Qonnaan bulaa harka qotiyyoo saamuun hiyyoomsaa ofii qabeenya horachuun har'as ta'ee bor hin milkaa'u jedhanii jiru. Uummannis namoota dhuunfaa fi abbootii qabeenyaa hidhattootaaf rasaasa bitan mana qorichaa fi baankii saamsisan karaatti agarsiisan uffata dhiyeessanii fi dhoksaan hadheeffatee saaxilaa jira. Loojistiksiin guyyaa guyyaan qabamus eeroo uummataatiin uummanni na saamtee na ajjeeftee jiraachuu hin dandeessu ani hiyyoomee ati jiraachuu hin dandeessu jechuun sochii hidhattoota guyyaa guyyaatti saaxilaa jira. Mootummaanis eeroo uummataatiin tarkaanfii araarama hin qabne fudhataa jira. Fuuldurattis cimsee itti fufa. Hidhattoonni karaa nagaan galuu dideerratti tarkaanfiin fudhatameen abbaan ilma koo badii dalagaa ture ofitti fuudhee hin awwaalu jedhee jira. Finxaaliyiin faanduratti tarkaanfiin qindaa'aa fudhachuun olaantummaan seera kabachiisuuf qophii gahaan taasifamaa jira. Faannoon duraan faajjii qabsoo jedhamaa ture garee badii ta'uusaa uummanni Amaaraa ifatti mormaa fi irratti qabsaa jira. Uummanni Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatus murnicha irratti olaantummaa seera kabachiisuuf sochii taasifamu hunda aarsaa kaffaluun mootummaa cinaa hiriireera jechuun kan himan. Faransaay Israa'el West Bank keessatti qubannaa lafaa babal'isaa jirtu mormite. Ministeerri dhimma alaa Faransaay ibsa baaseen Israa'el imaammata qubannaa West Bank keessatti hordoftu akka jijjiirtu gaafate. Ministeerichi West Bank keessatti yakka raawwatame jedhamee himamu keessatti qaamoleen hirmaatan seeraan akka gaafatamanis waamicha dhiyeessee jira. Akka ministeerichi ibsetti Israa'el humna to'annoo jala galchitee jedhamee ibsame naannolee keessatti lammiileen Filisxeem qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aa jiru. Kana malees ministeerri dhimma alaa Faransaay gochi buqqa'insa uummataa kun seeraan ala ta'uu ibsuun gochi kun hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun gaafatee jira. Faransaay qubannaan Israa'el West Bank keessatti babal'achaa jiru rakkoo Filisxeemotaa fi Israa'el gidduutti furmaata siyaasaa waaraa argamsiisuuf gufuu ta'uu irra deddeebiin ibsaa turtee jirti.
Iraan haleellaa waraana ishee mudate booda saffisaan humna ishee deebifachuun Israa'elitti rifannaa uumuu ibsame. Torbaanota jalqabaa waraana keessatti haleellaa cimaa Iraan irratti raawwatame hordofee humni waraana biyyattii saffisaa fi hin eeggamneen of deebisee qindeessuusaa Israa'elitti ajaa'ibsiifannaa fi yaaddoo guddaa uumuu ibsamee jira. Akka ogeeyyiin nageenyaa fi dhimma ji'oopolitikaa jiranitti Iraan haleellaa waraana ishee irratti raawwatameen dadhabdeerti jedhamee tilmaamamee ture. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti humna waraana ishee deebisee qindeessuun dandeettii waraana ishee cimsachuu dandeessee jirti jedhamee jira. Saffisni Iraan ittiin humna ishee deebifatte kun ogeeyyii tarsimoo waraanaa fi dhaabbilee nageenya Israa'el biratti yaaddoo guddaa uumuu danda'ee jira. Haaluma kanaan humna waraana Iraan saffisaan deebifachuun isaa Yerusaalem keessatti yaaddoo guddaa uumee jira. Adeemsa waraana baha giddugaleessaa fi madaallii humna waraanichaa naannichaa irratti dhiibbaa qabaachuu akka danda'u tilmaama keessa galee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu isaatii kanaaf qabanees matti goolabneeti jirra waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.